kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu, hundumtu keessan Waaqayyoos isiniin kan jaalatu, isinis Waaqayyootiin kan jaalattanii, akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii, gooftaa keenya guyyaa har'aatiin kan nu ga'eef galannii fi ulfina teessoo isaa Ariyaam irratti saafaa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kanaa barnoota keenya torbee du'aa ka'umsaa torbeen sadaffaa imaltoota Emaahus jedha. Torbeen lamaffaa du'aa ka'u daagimaawitiin saa'ee akkuma jedhamu, torbeen sadaffaan du'aa ka'u gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos immoo imaltoota Emaahus jedha. Guyyaa kana immoo imaltoota Emaahus warreen jedhaman guyyaa kana maal raawwatan, maqaa kanaatiin maaliif mogga'e kan jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni ilaalla. Anaaf dubbatti afaanii, isin immoo gurratti hin dhageessanii fi qalbii ittiin dhaggeeffattan Waaqayyoon nuuf haa kennu. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 48 irra seenaa jiru jechaadha. Kallattumaatiin gara barnoota keenyatti gaafa seennu, imaltoonni Emaahus torbee du'aa ka'umsaa torbee sadaffaatti duuka bu'oota gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos keessaati waaree booda Yerusaalem irraatii ka'anii kiiloomeetira tokko fagaattee kan argamtu magaalaa Yerusaalem irraatii kiiloomeetira tokko fagaattee kan argamtu Emaahus gara jedhamtu gara mandara xiqqoo tokkotti imalanii jedha. Guyyaa kana immoo waaree booda duuka bu'oonni lama Yerusaalem irraa magaalaa kiiloomeetira tokko caalaa hin fagaanne gara mandara kanaatti duuka bu'oonni lama gara mandarittiitti imalanii jedha. Kanaaf waan ta'e hundumaa waa'ee fannifamuu Kiristoosiitiin walii isaaniitii haasa'a. Walii isaaniitii ta'e hundumaa, gochaa raawwatame hundumaa, Kiristoos irratti wanta ta'e hundumaa dubbachaa gara mandara kanaatti walii isaaniitii dudubbachaa haasa'a ni deemu turanii jedha. Yeroo kana gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos waa'ee du'uu isaa, fannifamuu isaa lapheettis yaadaa, fuula isaaniitti durattis kaasaa waliin dubbachaa yemmuu deemanitti gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos otoo isaan hin beekin, otoo isaan hin hubatiin isaan faana ni deema ture jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo, nuti bara kana, yeroo kana, waqtii kana waa'ee eenyu haasa'aa jirra laata? Keessumaa waqtii du'aa ka'umsaa kana Kiristoos gatii ni nu baase, fannoo irra oole, dhiiga isaa lolaasee, lafee isaa cabsee, foon isaa muree, waa'ee sanuu laatee moo, waa'ee sanyummaa moo, waa'ee naannummaa moo, waa'ee hojii biyya lafaa odeessina ture. Haa ta'u malee garuu iccitii kana akka isaan hin beekneef ija isaanii qabee ture jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24:16 kaasnee seenaa agarra. Maaliifidha Kiristoos ija isaanii kan inni qabe? Akkuma beekamu ija Addaamii fi Hewaan Eden gannatitti otoo jiranii gaarummaaf otoo hin ta'in hammeenyummaaf, badiidhaaf akka inni ife ilaaluurra waan gaarummaan immoo kan itti duule ta'uusaa hundumti keenya ni beekna.
Isaan imaltoonni Emaa'us kunis immoo ijoonni isaanii badiidhaan booda ijoonni Addaamii fi Hewaan rakkoof gidiraaf kan ifani jireenya irraa kan fagaatan akka ta'an Kiristoos arguu irraa dhorkamanii turanii jedha. Isaan kunis immoo akkuma kana Kiristoos faana deema. Isaanis karaa isaanii deemu, Kiristoosiin garuu beekuu hin dandeenye. Sanaan booda Gooftaan adda baasee warreen hin beekan kana faana yeroo deemu isin laabbooftanii xoxxologdanii yemmuu deemtan walii keessaniiti wanti haasoftan kun immoo isaan kun maalidha jedheeni bartoota isaa lamman kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos gaafateera. Yaada akkasii deebi'eef isin Yerusaalemiif keessummaadha. Waan Yerusaalem keetti ta'e hin beektanii? Ati Yerusaalemiif keessummaadha. Waan Yerusaalem keessa tureef ta'ee biyyicha keetti raawwatame hin beektuyi jechuudhaan itti deebisaniif. Wantoonni kun maalidha ittiin jedhan? Qolophiyaa kan jedhamu inni tokko deebisee ati qophaa kee keessummaa taatee qofaa kee jiraattaayi guyyoota kana keessatti waan ta'e hundumaa hin beektu. Waaqayyoo fi uummata fuulduratti cimaa raajii ture. Jabaa raajicha ture. Waa'ee Iyesuus isa Naaziriitii. Waa'ee Iyesuus isa Naaziriitii. Hangaftoonni lubootaa du'aaf dabarsanii akka kennan, akka fannisan, nuti garuu Israa'eliin immoo bilisa baasna kan jennu isa abdii taasisnee turre kunoo kan ta'e hundumaa erga ta'e guyyaa 3 ta'e har'a obboroo gara awwaalaatti kan deeman dubartoonni ka'eera jiraataadha jechuudhaan kan jedhu sagalee ergaa dhagaanii nutti himanii jedhan. Du'a Yoosef gaafa ilaallu abdii kutanii kan turan firoottan isaa jiraachuu Kiristoosiitiif abdii nagaa argatanii turan. Sanaan booda kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessaa caqasee waa hedduu ibsee fi barsiisee fi gara mandara isaan deemanitti yeroo qaqqaban innis biyya fagoo waan deemutti fakkaate isaanis guyyichi dukkanaa irra nu faana bulii ittiin jedhan. Maatiiwwan Waaqayyo ergaa jabaa ergaa cimaa kana qaba. Guyyichi dukkanaa'eera. Barri keenya gaarii miti. Wanti dhageenyu gaarii miti. Waan nama gammachiisu miti. Guyyaadhuma dukkanaa'e halkan miti. Halkan guyyaan darbeetu dhufa. Otoo guyyaan hin darbiin guyyichumti dukkanaa'aa jira waan ta'eedhaaf jireenyi keenya akkas ta'edha. Karaa biraa guyyaan dhufaatii kee ga'aa jiraadha. Maatiiwwan Waaqayyoo amma wanti argaa jirru wanti dhageeyaa jirru kun dhufaatii Waaqayyoodhaaf mallattoowwan gurguddoodha. Guyyaan namoota hedduutti hin dukkanoofne. Baay'ooliin keenya abdii hin kunne. Hin sodaanne hin raafamne jennee gaafa ilaallu kun kana nu hubachiisa jechaadha. Sanaatiin booda guyyichi dukkanaa'eeraatii nu faana bulii jechuudhaan gara manaatti affeeran. Gooftaan keenyas isaan faana seene. Maaddis dhiyeessan. Maaddii sana eebbisee isaanii kenneef. Ijoonni isaanii banamee jedha galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyo gaarii akka laallu, gaarii akka hojjennu, gara fannoo isaa akka laallu, gara hojii qulqulloota isaa akka laalluuf ijoonni keenya dukkanaanii jiru.
Ijoota gaarii keenya nu banee gaarii akka laallu gooftaan keenya nu haa gargaaru. Kanaaf isaanis beekanii isaanirraati gargar ba'e. Isaanis macaaficha hiikanii macaaficha hiikee kan nu barsiisaa ture. Laphee keenyas akka baquuf kan ture jechuudhaan deemanii duuka bu'ootatti waan argan hundumaa itti himanii jedha. Armaan olitti kan dubbisne kun barnoota erga du'aa ka'een booda imaltoota Emaawusitti raajiiwwan raawwate akka yaadannuudhaafidha. Guyyaan kun imaltoota Emaawus jedhamee kan inni kaa'ameef kanaafidha. Har'as ija ittiin gara fannoo isaa ilaallu, waa'ee fannifamuu isaa dubbannu, waan hundumaa caalaa fannoo Kiristoosiin yaadachaa jaalala Kiristoosiin akka jiraannuudhaaf hojii hundumaa keessatti isa faana akka deemnuuf ifa biyya lafaa kan ta'e Kiristoos dukkanicha ibsuu kan danda'u, du'a keessa nama baasuu kan danda'u, qulqullummaadhaan isa yaadachaa jiraachuun nurra akka jiraachuu qabu barnoota kanarraatii ergaa cimaa, barnoota cimaa arganna. Imaltoota Emaawus otoo hin beekiin guyyaa gooftaan keenya itti dhufee isaanitti dubbatee kakuu moofaas kakuu haaraa keessaas kitaabolii caqasee barsiisee maaddichas eebbisee kenneefi erga isaan beekanii baraniin booda isaanirraa adda ba'ee deemanii duuka bu'ootatti himaniiru jedha. Galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Barnoonni keenya kutaanii arfaffaa maal jedhama itti fufa nu haa turu waliiti.